dubbachuudhaan uumeera. Qaqqabannaadhaan tolchuudhaan waan uume dhageessaniittu. Inni sadaffaa garuu callisuudhaan Waaqayyoon hojii guddaa hojjete. Saboota Waaqayyo gaafa dubbatus hojii hojjeta. Gaafa qabatus hojii hojjeta. Gaafa callisus hin beeku jechuun hin danda'amu, inni beekaadha. Waaqayyoon abbaan keenya cal jedheetu hojii guddaa tokko hojjete. Mata duree barumsa keenya isa waan ta'eefan gara isaatti dafee dhufe. Innis ergamoota Waaqayyoon abbaan keenya uumamaa jedhee isaan hin uumne. Harka isaatiin qabatee isaan hin tolchine. Waaqayyoon gaafa cal jedhu ergamoonni Waaqayyoo uumamanii jedha saboota Waaqayyoo. Kana jechuun jalqabni isaanii iddoo kanaa jennee hin beennu. Daangaan isaanii ammasiitti jennee safaruuf hin dandeenyu. Qaqqabannaan isaanii fi uumamni isaanii kanaa fi kanarraa jennee maqaatti moggaasuu hin dandeenyu. Maaliif jennaan wanti cal jedhan gadi fagoodha. Cal jennaan icciitii guddaa keessa namaa jira. Dubbachuu baannaan qoratanii bira ga'uun hin danda'amu. Namni yaaduma iddoo kanaa fi iddoo kanarraa jedhee tilmaama malee qabatamaa waan cal jedhan sana bira ga'uun hin danda'amu. Tarii akka barumsaa nuuf tolutti ergamoonni Waaqayyoo qilleensaa fi bishaan irraa uumaman jechuu dandeenya ta'a. Ibiddaa fi qilleensa irraa uumaman jechuu dandeenya ta'a. Maaliif jennaan gadi fagoo waan ta'aniif, qorannee bira ga'uu waan hin danda'amneef, qilleensi iddoo kanaa ka'a jennee madda qilleensaa beekuu waan hin dandeenyeef, ibidda boba'u kan ammoo harkaan qabachuu waan hin dandeenyeef, osoo ibiddaa fi qilleensaa fakkeessinee barumsa keenya bayeessaa waan jennu sana kaasuudhaan malee ergamoonni Waaqayyoo kanaaf kanarraa uumaman jechuun hin danda'amu. Samii dubbatee uume kanaaf, nama harkaan tolchee uume kanaaf cal jedheetu Waaqayyoon abbaan keenya irratti aangoo qabaatan jedhee ergamoota Waaqayyoo uume jedha kitaabni keenya. Ulfinneef galanni Waaqayyoof haa ta'u. Callisuu isaarraan baranna, dubbachuu isaarraan baranna. Saboota Waaqayyoo ergamoonni mana amantaa keenya keessatti Waaqa jedhee Ortodoksii waaqeffatee hin beeku. Ergamootaan kan nuti waamnu Waaqayyoon abbaan keenya akkuma ergamoota jedhee isaan uume ergamootaan araarsaa fi Waaqayyoo jidduu jennee isaan beekna. Ilmaan namootaa fi Waaqayyoon kan walitti araarsu, kadhannaa ilmaan namootaa gara Waaqayyoo kan geessu, Waaqayyoof nama jidduu kan jiru, dildila Waaqayyoof namaa, riqicha Waaqayyoof namaa jenneetu ergamoota Waaqayyoo beekna. Waaqayyoon abbaan keenya isa kana dhugoomsuudhaaf immoo bakka garaa garaatti ergamoota isaan naanu ergu kitaaba keenya irraa hubanna. Seera lakkoofsa boqonnaa 20 lakkoofsa 10 irraa kaasnee yoo laalle uummanni Israa'el garbummaa guddaa jalatti waan turaniif, garbummaan isaanirraa waan dheerateef, kennaan uumamaan qabanis namtolcheen qabanis waan irraa mulqeef gara Waaqayyootti iyyanii jedha saboota Waaqayyoo. Gaaf nuyi gara Waaqayyootti iyyinu gaafa afaan keenyaan barachuu dhabne, gaafa nama nu dhaga'u dhabne, gaafa dhugaan goodaa jiru awwaalame, namni dhugaadhaan manaa bahe gara siyaasaatti gaafa farrajame, namni daandii dhugaarra deemu daandii sirrii fedhamee namni humna qabu gaafa fuuldura dhaabbate aniif sin filannoo biraan qabnu Waaqayyootti iyyuu malee Waaqayyoon nuuf haa dhaga'u. Uummanni Israa'el wanti kun mudannaan gara Waaqayyootti iyyanii jedha. Gaafa gara Waaqayyootti iyyan Waaqayyoon abbaan keenya deebii keessan isiniif kenneeraa jedhee kennuuf hin danda'a ture. Isiniif dhaga'eeraa jedhee deebisuuf hin danda'a ture. Garuu kitaaba irratti akkana jedhee barreeffamee jira.
iyya keenya nuuf dhaga'ee Waaqayyoon ergamaa isaa nu ergee jedhanii barraa kitaaba irratti. Waaqayyoon gaafa deebii namaaf deebisu karaa ergamaa isaatti namaaf deebisa. Waaqayyoon gaafa kadhannaa keenya fudhatu karaa ergamaa isaatti fudhata. Isa kanas bu'uura kitaaba irratti barreeffameen ilaaluun ni danda'ama. Akkasumas seera ba'uu boqonnaa 14 irraa kaafnee yoo ilaalle Waaqayyoon lolaa akka ta'e kitaaba keenya irratti barreeffamee jira. Lolaa gaafa jennu nama sagalee isaa baratuuf lolaadha. Nama daandii isaa irra bu'eef lolaadha. Nama mana isaa keessa jiruuf lolaadha. Nama wangeela isaa barachuudhaan manaa ba'eef Waaqayyoon lolaadha. Loltuun keenya eenyudha? Isa malee kan biraan qabnu. Daandiitti kan baane isa laalleeti. Daandii gubbaa kan deemnus isa laalleeti. Teenyee wangeela kan barannus ilma isaa waan taaneef mootummaa isaa dhaaluudhaaf Waaqayyoon laalleetu. Waaqayyoon abbaan keenya lola erga ta'e immoo loltuu diinarraa nu injifachiisu, loltuu seexana harkaa nu baasu ergamoota isaa nuuf kenne. Waaqa ergama isaa nuuf kenne kanaaf faayisaa addunyaatiif ulfinniif galanni haa ta'u. Waaqayyoon galateeffadha. Kakuu moofaa keessatti ergamoonni namoota Waaqayyoo baatanii garbummaa keessaa akka baasan Musee wajjiniin, Haaroo wajjiniin ergamoonni Waaqayyoon ergamaa isaa ergee fi biyya badii keessaa garbummaa Fara'oon jalaa gara biyya jeenataatti akka fide yeroo garaagaraa barachaa turre saboota Waaqayyoo. Waa malee har'a waa'ee ergamaa hin kaafne. Guyyaan har'aa kun ayyaana guddaa ture. Ayyaanichis ayyaana ergamaa Rufaa'eliiti. Eebbisaa kadhannaan isaa hunda keenya faana haa ta'u. Ergamaan Rufaa'el ergamoota jiran keessaa ergamaa hangafa yoo ta'u, Waaqayyoon abbaan keenya immoo kennaan ni kenneen haadholii keenya ciniinsifatan dafee qaqqabuudhaan kan beekamu, keessa namaa kan madaa'e madaa namootaa fayyisuudhaan ergamaan beekamu ergamaa Rufaa'eliiti. Madaa namaa gaafa jennu isa alaa mul'atus isa keessaa mul'atus madaa namaa fayyisuudhaaf Waaqayyoon abbaan keenya ergamaa Rufaa'elii nuuf kenne. Matsaafa Xoobiit boqonnaa 6 irraa kaafne yoo dubbisne ergamaan Rufaa'el Waaqayyo biraa ergamee ilmaan namootaa fi Waaqayyo akka walitti araarsu kitaaba keenya irratti barreeffamee jira. Keessumaa guyyaa irraa kana ayyaana ergamaa Rufaa'elii kan jennuuf Rufaa'elii mana qulqullummaa isaa ijaaranii qiddaasee beetiinsaa har'a. Inni lammaffaa ayyaanni guddaan ayyaana Rufaa'elii jedhamee bakka Tsillaatiin Rufaa'el jedhuuf taabonni ba'uuf biyya Gibxii keessatti Iskindiriyaa irraa fagaatee kan jiru bara Phaaphaasii Tewofilos manni qulqullummaa tokko qurxummii guddaa irratti ijaarameedha saboota Waaqayyo. Namoonni yeroo sanaa lafa isaa keessa qurxummiin guddaan kun akka jiru hin beekan turaniyyuu. Qurxummiin kun garuu qurxummiin nuyi beeknu osoo hin taane baay'ee guddaa kan ta'e. Isuma Nanawee irratti seenaa isaa barannee Yoonaas liqimse sun isaa ol qurxummii guddaa akka ta'e kitaaba irratti barreeffamee jira. Mana qulqullummaa kana achi gubbaatti ijaaranii ummanni kiristaanaa mana qulqullummaa deemee yeroo waaqeffatu, yeroo faarfatu, yeroo sirna qulqulleessaa gaggeessu gaafa qurxummiin sun socho'u manni amantaa sun ni raafamti tureeyyuudha saboota Waaqayyo. Ummanni kiristaanaa dhibbuu keessa galanii
dhiisuudhaaf mana waaqayyooti isa malee jiraachuu hin danda'an. Deemanii waaqeffachuudhaaf lafa guutuu socho'a mana qulqullummaa dabalatee bifa kamiin akka qoratanii gubbaa gaangaafa rakkatan deebiin isaanii gaaffiin isaanii waaqayyootti himachuu qofaa ta'e. Waaqayyo mana qulqullummaa kee dhufnee waaqeffachuudhaaf sodaa keessa keenya jira. Ati immoo waaqa sodaa keenya sana nurraa balleessituudha. Manni qulqullummaa kee ijaaramee dhiigaan foon kee keessatti fudhannu kun sodaa nutti uumee jira. Lafti socho'aa jira. Amma yoomitti yaaddoo kanaan liqinfamnaadhaan saboota waaqayyo. Mana qulqullummaa yeroo sanaa qofaa miti. Mana waaqayyoo dhufnee galateeffachuudhaaf maaltu nu yaaddesse? Afaan keenyaan tajaajiluudhaaf maaltu nu raasa? Bidiruu noyi karraase sana amma immoo bidiruu mana amantaa kana keessa galee wanti nama sodaachisu wanti guddaan tokko jira. Wanti addaan nama baasu jira. Wanti tokkummaa namaa diigu jira. Wanti qomoof sanyiin nama laalee duubatti deebi'ee nama rumufachiisu jira. Mana amantaa keessa nama baasee amantaan hojii jirsu jira. Wanta manu quunname kun ummata sana quunname. Undi isaanii iyyuu walgaanii tokkummaadhaan akka mul'ateenye wangeela barannu kanatti jiruuf isaanii dhiisanii mana qulqullummaa keessatti dacha'anii waaqayyoon jilbeeffatanii kadhatanii yaa waaqayyo maaloo kan nu yaaddessaa jiru kana mana kee keessaa kan nu baasaa jiru kana humna guddaa kee nuuf ergiiti isa tasgabbeessi jedhaniitu jilbeeffatanii waaqayyoon kadhatan. Waaqayyoon abbaan keenya kadhannaa isaanii dhaga'ee jedha saboota waaqayyo. Kadhannaa keenya dhaga'u, iyya keenya dhaga'u, faarfannaa fi galata keenya waaqayyoon nuuf haa dhaga'u. Kadhannaa isaanii gaafa dhaga'u samiirra taa'ee ergamaa Rufaa'elii gara isaaniitti ergee jedha saboota waaqayyo jedha waaqayyoon naa galateeffadha. Mee giddiin qabaatinaa wanti isin danqu yoo jiraate wanti isin fuuldura dhaabbate yoo jiraate humna keessanii ol ta'ee kan isin fuuldura dhaabbatu humna naannootiif ta'ee kan isin fuuldura dhaabbatu tarii tokkummaa keenya iyyuu caalee kan nu fuuldura dhaabbatu yoo jiraate waaqayyo ergamaa kee nu ergii jedha. Hin danda'amoo hin danda'u? Waaqayyoon abbaan kee ergamaa isaa nuuf haa ergu. Ummata dhiphate kanaaf ummata yaaddoo waaqeffannaa isaan dhorke kanaaf waaqeffannaan silaa yaaddoon qabu tureeyyu. Wangeela barachuun silaa yaaddoon qabu tureeyyu. Mana waaqayyoo dhaqanii bilisummaadhaan tajaajilamanii galuun yaaddoon qabu tureeyyu. Isaanitti garuu yaaddoo ta'e. Wanti achi keessaa kana danqu jira. Wanti isaanitti ulfaatu achi keessa jira. Isa kana injifachuudhaaf immoo humna isaaniitii ol ta'e. Gaafa humna isaaniitii ol ta'u mana amantaa keessaa yaane. Nan barbaachisu jedhanii dhiisanii hin deemne amantaas hin jijjiiranne. Inni isaan waaqessan waaqni isaanii isaa olii waan ta'eef gara waaqa isaaniitti dabarsan. Kiristaanota waan humna keenyaa olii isatti dabarsina malee dhiisnee hin baanu. Wanti nu danqu yoo jiraate isatti dabarsina malee dhiifnee hin baanu. Ormaafis hin kenninu. Keessaa baanee amantaan kun kan keenya miti hin jennu kan keenya. Daandiin kunis daandii sirrii miti hin jennu daandii dhugaadha. Daandii dhugaa argachuuf immoo qormaanni jiraachuun isaa beekneetti galuun barbaachisaadha. Waaqayyoon abbaan keenya hunda isaa qormaata kana injifatee biyya lafaa qormaata shiifaan anis injifadheera isinis maal ta'a? Akka injifannu waaqa humna isaa nuuf haa kennu. Waaqayyoon abbaan keenya kadhannaa isaanii dhaga'ee ergamaa Rufaa'elii gara isaaniitti erge. Kanaan booda Rufaa'eliin samiirraa dhufee harka isaarratti fannoo qabatee kan jiru. Humnis gateetti isaarra kan jiru. Ilma Waaqayyoo kan fakkaatu. Hojii Waaqayyoos kan hojjetu. Uummata sana jidduu gaafa dhaabbatu qurxummiin guddaan mana qulqullummaa keessa uummata Waaqayyoo ari'aa ture sun
sodaachisaa ture sun, doorsisaa ture sun humna ergamaatiin dhaabbateedha. Saboota qulqulliidha Waaqayyoon galateeffadha. Ergamoonni Waaqayyoo hojiin isaanii isa kana. Kanaaf mee qulqullichi Daawit gaafa faarfatu faaruu 33 lakkoofsa 7 gubbaa irratti ergamoota Waaqayyoo warreen sodaatan naannoo isaanii marsanii jiru, isaan fayyisuus jedhee barreeffamee jira. Gaafa ergamoota Waaqayyoo sodaannu ergamoonni Waaqayyoo bukkee keenya jiru. Nu hin arginu ta'a. Akka nuti hin kufneef kan nu eegan. Akka nuti daandii irraan gorreef daandii kan nuti agarsiisan. Akka nuti hin naaneef kan nu jajjabeessan. Daandii Waaqayyoo irra kan nu buusan ergamoonni Waaqayyoo bukkee keenya jiru. Bukkee keessan qofaa jedheen himne qulqullichi Daawit isin fayyisuusii jedhe saboota Waaqayyoo. Maal ta'us nu bira jiru waan ta'eef badiirraa, rakkinarraa, naasuurraa, sodaarraa ergamoonni Waaqayyoo nu fayyisu. Ulfinniif galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa kana kakuu moofaa keessatti dhugaadha. Ergamoonni Waaqayyoon biraa ergamanii hojii gurguddaa akka hojjetan hormis firris dhugaa ba'a. Kakuu haaraa keessattis Waaqayyoon abbaan keenya seera diiguudhaaf balleessuuf hin dhufne waan ta'eef Waaqayyoon abbaan keenya gaafa qulqulleetti dubaroo Maariyaamii garaa ishii keessa bulee dhalatu ofiif ittiin dubbanne. Ergama maalii ergeef? Ergama Gabri'eel ergeefi deemiitii jajjabeessi. Sagalee misraachoo kanas ittimi. Ilma Waaqa abbaa kan ta'e akka ishii dhalatu yennaan ergama Waaqayyoon biraa ergamee gara qulqulleetti dubaroo Maariyaamii deeme. Ulfinniif galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoon abbaan keenya sagalee keenya dhaga'ee ergamaa isaa nu erga. Faaruu keenya dhaga'ee akka nu eebbisuuf ergamaa isaa nu erga. Karaa keenya dhaga'ee karaa ergama isaatii nuuf deebisa. Kana qofaa miti. Zakkaariyaasiin akka inni ilma argatu, ilmi inni argatu sun immoo daandii jireenyaa rakka nama buusu Waaqayyoon abbaan keenya mana qulqullummaa keessatti ergamaa isaa ergeef. Kiristaanota sirriitti kan hubachuu qabdan ergamaa Waaqayyoo jenna malee Waaqayyoon jennee hin beeknu. Ergamaa kana kan kenne immoo aniif sin teenye qaboo yaa'ii qabannee nu barbaachisaa jennee Waaqayyoon gaafannee miti. Waaqayyoon abbaan keenya isin barbaachisaa jedhee nuuf kenne. Waan Waaqayyoon isin barbaachisa jedhee nuuf kenne hundumtiyyuu maalidha? Sirriidha. Ulfinniif galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sirriidha. Ati isin barbaachiftu jedhee haadha isaa nuuf kenne. Ilaaltanii na waaqeffattuu jedhee taabota nuuf kenne. Ergamoonni koo anaaf isin jidduutti hojjetu. Kadhannaa keessan gara kootti dhiyeessuudhaan ergamoota isaa nuuf kenne. Ergamoota qofa otoo hin taane namni qulqulluun nu barbaachisa. Namaaf nama kan walitti araarsu. Ilmaan namootaatiif nagaa kan yaadu. Ollaa kan walitti araarsu. Namni qulqulluun nu barbaachisa. Waaqayyoon abbaan keenya nuuf haa eebbisu. Isa kana sirriitti beekuun barbaachisaadha. Ortodoksii jechuun kana saboota Waaqayyo. Bu'uurri ortodoksiis kana, galmi ortodoksiis kana. Kanaaf mee jaalleewwan keenya, obbolaan keenya waamicha wangeelaa godhanii maaddii wangeelaa diriirsanii bifa kanaan kan teenye barannuuf kanaaf akka daandiirraan gorreef, akka bineensaan hin nyaatamneef, mana isaa keessaa akka hin baaneef, sodaannee akka hin rifanneef, ortodoksummaan keessa keenyatti akka marguuf. Namoonni baay'een isaanii bifa kanaan hin beekan tureeyyu. Ortodoksummaa jechuun namni amantaa biraa keessa hin jiru taanaan ortodoksii jedhama. Yookaan Pirotestaantii hin taane taanaan yookaan Musliima hin taane taanaan an ortodoksiidha jedha. Ortodoksii jechuun garuu wangeela nama barate. Garaagarummaa Waaqaaf ergamaa kan beeke. Ortodoksiidha. Namicha tokko jira tureeyyu. Maanguddoonni jiru waan ta'eef akka isaanii galuufanii namichi kun dhukkubsatee du'e.
gaafa dhukkubsatee du'u amantaan qabu cal jedhee jiraata. Namni cal jedhee jiraatu kiboota garba gubbaa akka ta'e kitaabni keenya nutti hima. Cal jedhanii jiraachuun hin danda'amu. Nus kan uumamneef akka waaqessinuuf, akka faarfannuuf, akka aarsaa dhiyeessinuuf, dhumni keenya immoo akka mootummaa Waaqayyoo dhaalluufi. Namichi kun garuu nama ta'e uumuun koo qoftiin gaa waan ta'eef jedheetu calluma jedhee jiraata. Kiristiinaas hin kaane. Akkatti waaqessanis hin beeku. Garuu itoo gaafatanii ortodoksii jechuun isaa waan hafuu miti. Cal jedhee jiraachaatu gaafa tokko du'e. Namni kamuun du'a mitiire? Hunda namaa kan wal qixxeessu du'a. Gaafa du'u gara awwaalaatiif eessatti awwaala jedhanii qorachuu eegalan. Iddiriin jira, shaniin jira, hundumtuu dhufeera. Eessatti awwaalamu namichi kun? Ortodoksii bira deemnaan lakki nu biraa kaardiin kutannee waaldaa keessan jiru, sanbatees hin qabu, tsuwwaa maabarii hin qabu waan ta'eef nu biratti hin awwaalamu jedhan. Gara Pirotestaantii deeman. Achi deemnaan mazgaba keenya gubbaan jiru, waaldaa keenyatti hin galmoofne, kanaafuu nu birattis immoo asiraat bakuraatiin kaffallee waan ta'eef nu biratti hin awwaalamu jedhan. Gara masqiidaa deemnaanis akkuma sirna waaqeffannaa isaaniitti adda isaarra mallattoon hin jiru. Masqiida dhaqees waaqeffatee hin beeku, nu biratti hin awwaalamu jedhan. Namichi kun eessaa deemu? Biyyi rakkate. Gaafa amantaa dhabne biyyaan rakkataan bardeebi'ee, ollaan rakkata, naannoon rakkata, jaarsolii biyyaan rakkata. Eessatti awwaalluu jedha, marii dhaqaama. Itoo jiruu amantaatti hordofuu dhiisee, amantaa qabaachuu dhiisee ganaa du'aa isaarratti mari'atu. Waaqayyoon nu abaraaru. Kanaan booda poolisiin naannaa sanaa namni du'eera waan ta'eef awwaal dirqamadha. Poolisiin nama walitti baasee koottaa. Namichi kun eessatti awwaalamu? Amantaan isaa maali beektuu jedhani. Namni kamuu ragaa bahuu dhaba. Achi keessa namni tokko harka baasee akkana jedha. Namicha kana isaa gaaf tokko araqee dhuguu argeera jedha. Maal dhuguu argeera? Maal jechuu barbaadeemu? Waanuma biqila bichaa qammasiif ortodoksii jechuu barbaadan. Kirriin mormara kan hin jirre, wangeela kan hin baranne, dhaabbatee kanas qaddasiifne, sabala qiddaasee kan hin fudhanne, mana Waaqayyoo wajjin karaa tasaan lamaan karaa dhiiraaf kan dubaraa addaan hin baafne, calluma jedhee waan sana waan qammaseef maal ta'uu qabadhanii? Sadarkaa sanarra fagaanne saboota Waaqayyoo. Abbootiin keenya kitaaba boraafatanii osoo hin beekin baay'ee dabarsaniiru. Amma immoo nuyi mataa jalaa fuunee dubbisnee itti himuu danda'u qabaan. Osoo namni afaan isaaniitiin barsiisu hin jiraatiin namni lafumaa ka'ee cal jedhaan ortodoksiidhaa jedheera. Yeroo sanaaf sirriidha. Awwaala abbaa fi haadha isaa laalee an ortodoksiidhaa jedheera. Yeroo sanaaf nama dhabe, nama afaan isaatiin qaqqabu dhabe sirriidha. Amma garuu gadi bayee barachuu danda'u qabaata. Waaqayyo nu gargaaru. Isa kana gochuudhaaf immoo mana teenyee miti, hawwinee miti, yaaddofnee miti, gadi baanee sagalee Waaqayyoo baranneetu. Diina kan injifannu, qormaata kan mo'annu, mana teenyee miti, sagalee Waaqayyoo barannaa hin injifanna. Hundi keessanuu amma diina injifattaniittu. Keessa keessan kan jiru sagalee eenyuuti? Kan sin gargaaree Waaqayyoon galateeffadhaa. Kiristaanota iyya keenya dhaga'ee Waaqayyoon waa baay'ee sirreesse. Waan namni irratti waliin galle, waan hin qophoofne qopheesse, waan hin mijanne mijeesse, fagoodhaa baadiyyaadhaa haala nageenyaatiif hin dhufaa jennee kan nuti yaaddofne hundi keessanuu sitti wal geessan eenyu sin gargaare? Akkasin fidatti immoo kan sin galchuu eenyunni? Ulfinniif galanni isaa Waaqayyoon naa galateeffadhaa. Iyya keenya dhaga'eetu ergamaa isaa nuuf ergee, sinis fagootti galtu waan ta'eef kanarra sinirra dheeressu amma yoonaatti kan nu barsiise, kan nu gorse Waaqni waaqotaa gooftaan keenya fayyisan addunyaa maqaan isaa kan uffatee nuuf haa ta'u. Horaa bulaa deemana.